fi dhaggeeffattoota maatii YouTube channel kiyya. Ani maqaan koo Surraa Daggafoon jedhama. Gireeshoo Tuubirraadha. Egaa haaluma tokko tokkootiin erganii fuula YouTube channel kiyyatti ba'ee dubbachuu kan dhiisee tureetan jira. Dubbadhis hin beeku. Egaa haaluma yookaan rakkoo tokko tokkorraan kan ka'e badeetan jira. Amma immoo fuula YouTubetiin karaa viidiyootiin ba'ee dubbachuun dirqama koo waan ta'eetiif amma dirqameetiin jira. Hayyee egaa akkuma beekamu naannoo turtii ji'a 10 booda subscribe naannoo 1,200 akkas argachuu dandeetii jira. Egaa kana keessatti egaa warreen like, comment, share, subscribe gochuudhaan yeroo ta'an keessan bira naagaa turtanii baay'ee guddaan isin galateeffachuutti nan barbaada. Akkuma kana comment isin naa barreessaa jirtanillee kan jajjabeessuu, kan hamilee natti toruu, kan illee gara fuulduraatti onneeffadhee akkana hojjedhuuf kan kaasu ture. Commentii hunda keessanii ilaalee baay'ee na gammachiitii jira. Akkuma beekamu egaa Juunii 22 akka faranjiitti naannoo sa'aatii 10dha. Subscribe 1,000 kan argadhe karaa emailii kiyya dhufee kan naa galeedha. Egaa haaluma kanaan bu'aa baay'ee hedduu keessa darbuudhaan subscribe 1,000 argadheetiin jira. Haa ta'uuti malee ammallee egaa wantoota baay'eetu naafa. Wantoonni naafan kunis immoo subscribe 1,000 argadhu iyyuu malee subscribe 1,000 ulaagaa yookaan kan dhaabbata YouTube barbaadudha malee subscribe 1,000 gaadha jechuudha dhugaa osoo hin taane subscribe 50,000 1,200 subscribe akkasii argatte gaadha jedhee dhaabbata YouTube waan lafa kaa'ee hin jiru. Wanti guddaan irraa eegama karaa kanaanii. Egaan wanti guddaan tokko ulaagaa YouTube yookaan partnership dhaabbata YouTube ta'uudhaaf saayitiilee amma ammaatti guuttanii gochaa waliin naannoo 1,100 akkasan qaba. Akkuma duraan illee hiriyoota keessanitti kanneen biyya keessaa biyya alaa jirtanii walii keessanitti share gochuudhaan karaa Telegiraamii, karaa WhatsAppii, karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin akkan jajjabaadhu, akkan hojjedhuutiif warroonni nafa dhaabachaa turtanii. Amma immoo biyya kana keessatti jechuun Itoophiyaa keessatti Wi-Fi gahaan yookaan konnekshinii gahaan illee hin jiru. Viidiyoon illee akkasumas view illee badaa hamma kanatti hin dabalu. Warreen biyya keessa jirtanis hiriyoota keessanitti akka share gootanii sa'aatiin baay'ee yookaan gochaa horii baay'ee naafeeti jira. Gochaa horii guuttachuutti immoo baay'ee natti ulfaateeti jira. Inni viidiyoo tokko jechuudha gara fuulduraatti qabadheetan jira. Maal irratti hojjettaa, maal qabattee nama gaa'uu dandeessaa kan jedhu description box jala duubaan kaa'eetan jira. Warreen akka ani gara fuulduraatti hojjechuu barbaadu kanneen akka pirankii, afgaaffii, interview garaagaraa, entertainment yookaan wantoota nama bohaarsanii namoota bebbeekamoo tokko haala yeroo kan wal qabatus dubbisee isin biraan gahuudhaatii fi inni guddaan irratti xiyyeeffadhe garuu hojjechuu barbaadu gara fuulduraatti ani YouTube channel kiyya kanarraani seenaa gootota Oromoo yookaan hayyoota Oromoo, artistoota Oromoo isa ta'u seenaa namoota bebbeekamoo uummata Oromoo keessatti bu'aa guddaa buusanii, bu'aa guddaa gumaachanii seenaa isa dhokatee jiru. Bifa barreeffamaa isa ta'u, bifa walalootiin isa ta'u, bifa seenessuutiin isa ta'u, isa kanarratti hojjechuudhaatiif qophii tokko fiikootii jiran qabeetan jira. Isa kana yeroo dhiyootti nan jalqaba jedhatanii yaadeetiin jira. Yeroo har'a dirqamee kan akkan dubbadhu kan na godhetu karaa keessaa namoonni gaafatantu jiru. Maaliif hin dubbattu, maaf baatee hin dubbattu kan jiru. Keessumatti immoo Riyaakoo tokko Keemboon Tuub Official kan jedhamu Riyaakoodha. Ati maaf hin dubbattu, maaf hin dubbanne baay'ee dubbadhu yoo akkas ta'e malee hin ta'u jedhee yeroo naan caqacaqa. Immoo haaluma yeroo barnoota midhaan illee wal qabate illee yeroo gahaan illee hin jiru, yeroo mijataa illee hin jiru, konnekshinii gahaan illee hin jiru. Kanaan kan wal qabate ta'e kanan bade asumaan ergaa ani dabarsuu barbaadu nafaana kan dhiphataa jiru, nafaana kan gargaaraa jiru. Hiriyoota isaatti illee kan daawwachaa jiru Keemboon Tuub Official kan jedhu Riyaakoodha. Maqaan isaa Firaa'ol Qaanquree jedhama. Maqaan YouTube yookaan channel isaa immoo Keemboon Tuub jedhama. Keemboon Tuub description box jala isiniifan kaa'a. Isallee akka isin gargaartan, akka isin jajjabeessitan YouTube isaa hiriyoota keessanitti illee akka isin share, subscribe akka isin gootanii fi ganamumaan dhaamsa obbolummaa sitti dabarfachuu barbaada. Egaan dhumarratti wanta inni dubbachuu barbaadu dhugaa dubbachuutii fi uummanni Oromoo miliyoona 60 miliyoona meeqaa akkas jedhetu odeeffama. Garuu ammatu miliyoona 60 miliyoona 60 meeqas ta'u ijoolleen Oromoo garuu 1,600 gaabaadhumatti utukaan lakkaa'amate YouTube irra hin jiran. Dargaggeessi Oromoodha, dargaggeettiin Oromoodha, qeerroon Oromoodha, qarreen Oromoodha YouTube irra hin jiran. Maaliitii fi waan namatti ulfaatu tokko hin qabu. YouTube banachuu danda'u qabdan, YouTube irra hojjechuu qabdan,
seenaa keenya, aadaa keenya, afaan keenya guddisuu keessatti gama sochiitiin, gama siyaasaatiin, gama dinagdeetiin, gama barnootaatiin YouTube irratti uummanni Oromoo hirmaachuu qaba. Dargaggeessi Oromoo achi abbaa irratti hirmaachuu qaba. Isa kanaatiif irratti kaka'uu qabdanii, irratti hojjechuu qabdanii waan namatti ulfaatu miti. Iimeeliidha. Iimeelii akka itti banan ijoolleen hiriyoonni keenyi kanneen ana illee irraa baradhee jijjiiru akkaataa iimeelii itti banatan baay'ee qal'aadha yookaan salphata. Namni tokko iimeelii banate jechuun YouTube chaanaalii isaa akka salphaatti banachuu danda'a. Wanno beennuuni, wan dandeenyuuni wal gargaaruudhaaf wal bukkee dhaabachuutiif walaa qopheessinu, wal cinaa dhaabannu, walaa gargaaruun jedha. Anillee amma dandeettii kiyyaa hamman danda'u hamman beeku jedhee kan yaadu beekumsa isa ta'u egaa dandeettii walii tuffachuunis gaarummaa hin qabu. Hamma danda'amaa ta'e wanta naa jiru tokko isinitti himuudhaaf eegama kootiin qophiidha. Please keessattiyyuu ijoolleen Oromoo kan yuunivarsiitii keessa jirtan kolleejii garaagaraa irratti carraa guddaa qabdu maaliif mooraa yuunivarsiitiidha. Bakka waayifaan ga'aan jirudha. Bakka giriin backgroundii garaagaraa iddoon rifiisitti viidiyoo baay'ee nama kolfisiisu waa tokko tokkotti waraabuu dandeessanidha waanta ta'eef iddoo kanatti yoo kaatanii mooraa keetti jalqabdan gaafa achi baatan turtii waggaa 3 yookaan 4 waggaa 5 achi keetti jalqabdee baatan sabiskiraabii isaatillee guuttattu achi baatanii dandeettii qabdaniin hojjechuu qabdu. Maalan hojjedha yuutuubii yoon banadhisa jedhuutii fi waa'ee barnootaa ta'uu danda'a, waa'ee fayyaa ta'uu danda'a, waa'ee saayinsii ta'uu danda'a, waa'ee siyaasaa ta'uu danda'a, waa'ee afgaaffii, tiraankii wantoota nama bohaarsanii wantoonni namni tokko YouTube chaanaalii kiyya kanarraa barachuu danda'a jedhee yaadu itti yaaddanii irratti hojjechuu danda'uu qabdanii. Kanaatiif dargaggeessi Oromoo, dargaggeettiin Oromoodha, qarreen Oromoodha, qeerroon Oromoodha gara YouTube'itti achi deebi'uu qabdu, irratti hojjechuu qabdu, irratti hirmaachuu qabdu, waliin hojjechuu qabna. Darbee immoo gama afaaniitiin dhaabbati YouTube kun dhaabbata Google kan hojjetu. Adivaanteejiin nuti gama sanarraan arginu tokkoffaa gama maallaqaatiin ittiin hojjechuu ittiin maallaquma gaazexaarraallee osoo tobaate irraa arganne ittiin illee fayyadamuudha. Inni lammaffaan inni guddaan nuti fayyadamne yaadnu garuu afaan keenya addunyaa irratti international language kan ta'an kanneen akka afaan Ingiliffaa fa'aa afaan tokko bukkee akka inni isaan faana hiruu godha. Addunyaa irratti afaan kunillee gama siyaasaan gama barnootaatiin toora sana gidduu kan dhaabatudha. Afaan keenya kanaan aadaa keenya kanaan yoo bakkee baasnee irratti hojjenne sabni keenya sabni bal'aan Oromoo kunillee fayyadamuu danda'u qaba. Kanaatiif immoo asuma biyya keenya Itoophiyaa keessa ta'anillee kan warri kaabaa yookaan warri habashooti kun baay'ee fageenya dhugatanii jiru. Namni tokkicha YouTube chaanaalii 568 qaba. Bakka har'a sibbi tokko yookaan har'a muuziqaan tokko har'a kilaasikaan tokko yoo gadhiifame sa'aatii muraasa keessatti guyyaa muraasa gidduu kan inni miliyoona tokko 2-3 qayyaaraa kan dargaggeessa keenya garuu kan artistii keenya garuu turtii ji'a 2 diyyoo ta'u booda kan isaan weellisaan akkasiidha miliyoona manaa galee akkana galee kan jedhamu akkas ta'uun qabu ture kun maaliif utuu nuti YouTube irra jiraanne utuu YouTube irratti hojjenneeti silaa namni itti xaaree mana istiidiyoo minaanaa kana galee waan garaagaraa kana birrii itti baaseetidha kan inni hojjetu. Tokkoffaa ittiin muuziqaa kanaan saba biraan godha sagalee ta'uudha uummata kanaatiif. Inni lammaffaan immoo wanni hojjete sanaan irra fayyadamuu qaba. Gama ikoonomiitiin illee saba keenya waan gargaaruutiif dargaggeessi sabni bal'aan kun barsiisuun illee kan taate mooraa yuunivarsiitii keessa kan jirtan eessa kan jirtan please gara YouTube'itti itti deebi'aa. YouTube irratti hojjedhaa. Dandeettii qabdu abbaa seeraa taatee jirtu yoo ta'e akkaataa seeraa namni itti argachuu danda'u ogummaa kee jecha baay'ee viidiyoodhaan illee YouTube irratti hojjechuu danda'i. Ogummaa garaagaraa qabdu taanaan waan garaagaraa jecha ba'aatiin ni godha. Magaalota Oromiyaa keessaa iddoo bashannanaa iddoo namni hin beekne iddoo garaagaraatu jiru. Please waraabaatiin baaliidhaan illee ta'u hojjetu godhaati. YouTube irra kaa'uu yaala. Maaliif namni ilaaleetu irraa gammada waan ta'eef kanaatiif achi as argamuu qabdu. Irratti hojjechuu qabna, wal bukkee dhaabbachuu qabna jedhee yaada. Kanaatiif immoo warreen YouTube chaanaalii kiyya kanaatiif immoo haaraa taatan ammallee kanan isin gaafadhu. Grace YouTube official YouTube channel kan godha like, share, comment, subscribe gochuu nama bukkee dhaabbachuu qabdu. Asumaan dhaamsa godhaa dhufadha. Share binnaas hin gootan sooshaal miidiyaa garaagaraa guruppi garaagaraa gootan anaan na gargaara. Yeroo gabaabaa keessatti illee YouTube'n kun akka inni guddattu godha. Inni lammaffaan koomentiin keessan immoo isin ilaaleen har'a obboleettii kiyya akkasinaan jettee kan sirreeffachuun qaba jedhetii kan yaadu baay'ee kan gammadu keessaa tokko immoo koomentii isin naa gootan itti baay'ee gammadee jira. Koomentiin gochuullee ammallee na irraa na finaa isin jira.
umarratti subscribe yoo gootanii booda mallattoo ol kan tura keessanii wanta gadhiisu yeroo akkasiin beekudha. Yeroo subscribe walii godhumoo viidiyoo walii please daqiiqaa 10 yookaan yoo xiqqaate inni guddaan minimum daqiiqaa 5 isaa ol erga walii ilaalee wala like gootee erga commenti godhee booda immoo subscribe godhi. Yoo akkas ta'e namni kun ofii isaatis illee fayyadamaa ta'a jedha. Umarratti kan isin galateeffachuu barbaadu ijoolleen keenya warreen biyya alaa kanneen akka Saudi Arabiyaa, Dubai, Beirut, Libaanoon kanneen addunyaa kanarraa sababa jiruutiif jireenya ofii filiifachuuf jettanii biyya alaa deemtanii jirtu. Giruuppii Telegiraamii irraa illee kan isin argaa turte jiru. Baay'ee onnee korraan isin galateeffachuu barbaada. Baay'ee naa galatoomaa, naa jiraadhaa, fayyaa isin balaatu jedha. Isin irratti hojjechaa jirtu ijoollee baay'eetu jirtu. Maqaa keessa waan hin dandeenyeetiif tokko keessa maqaa waan hin dandeenyeetiif naa jiraadhaa, jabaadhaa irratti hojjedhaa, galma tokko hin geenye jedha. YouTube channel kiyya waraabdan immoo subscribe, like, share gochuun dagatinaa, waraabulaa deebinaa, torban viidiyoo biraa wal deebitti nagaan naa tura.